Holqi kun kutaa 36 harka namaatiin qotame lafa jalaa kan qabu yoo ta'u, ol dheerinni holqichaa meetira 150 ta'a. Kun ammoo holqi Dannabaa holqa nam-tolchee hanga ammaatti isa jalqabaa ta'uun adda isa taasisa. Qabsoo Maandeellaa fa'aa gadi miti. Har'a seenaa argama hawwattummaa fi akkamitti madda turizimii akka ta'e waa'ee holqa Dannabaa isin daawwachiifna nu faana tura. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheerii fi koomentii gochuun hordofaa dhaamsa keenya. Oromiyaan maddoota turizimii addunyaatti beekaman hedduu qabdi. Maddoonni hawwata turizimii kunniin kan uumamaa fi nam-tolchee yoo ta'an, holqi nam-tolchee gola hedduu qabu kan uumamaa fakkaatu garuu namaan tolfame magaalaa Shaashamanneetti argama. Kun chaanaalii keessan hundarraa hundaaf ta'ee OMS. Akkuma argitan kana kun mana cidhaati. Manni cidhaa yeroo baay'ee bakka kanatti gaggeeffama jechuudha. Misirroon lamaan wal fuudhanii yoo jiraatan iddoo kanatti kan isaan gaa'elaa godhatanii holqi Dannabaa hundaafuu qoqqoodee waan kaa'e qaba. Ammas wajji turra. Holqi nam-tolchee Dannabaa magaalaa Shaashamanneetti argama. Haati karra shananii magaalaan Shaashamannee erga hundooftee umrii waggaa 112 lakkoofsisaa kan jirtudha. Magaalaan Shaashamannee akka dhalattoota ishee keessa jiraataniin uummata naannawa magaalaa Shaashamannee fi imaltoota ishee keessa darbuun hojiiwwan daldalaa irratti bobba'aniin ijaaramtee irree fi humna har'a qabdu horatuu dandeessee jirti. Bara 1903 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundooftee fi magaalaa guddittii godina Arsii Lixaati. Maqaa har'aa kan gonfatte Shaashamanneen seenduubeewwan garaagaraatiin akka ta'e manguddoonni siqqoo mandoo fi hayyoonni ragaa bahu. Seenaan hundeeffama magaalattii sochii daldala kibba bahaa fi kibba dhiyaa Itoophiyaa akka ta'e seenatu hima. Kunis magaalattiin giddugala guddinaa fi siyaasaa akka taatuuf daandii saaqeera. Holqi kunis asitti argama. Holqi kun kutaa 36 harka namaatiin qotame lafa jalaa kan qabu yoo ta'u, ol dheerinni holqichaa meetira 150 ta'a. Kun ammoo raajii ilmi namaa hojjete jechuuf kan nama rakkisu ta'us dubbiin haqa aduun itti ife. Kutaan inni qabu sirna bulchiinsa gadaarraa hanga fuudhaaf heeruma Oromootti bakki kennamee fi kan dalagamedha. Abbaan gadaa, abbaan duulaa, miseensonni sirna gadaa hundi holqa kana keessaa iddoo qabu. Kana qofa osoo hin taane misirroonni fuudhaaf heerumaaf guyyaan gahe iddoo addaa isaaniif qophaa'e holqicha keessaa qabu. Kun ammoo holqi Dannabaa holqa nam-tolchee hanga ammaatti isa jalqabaa ta'uun adda isa taasisa. Akka jaarsolii fi abbootii gadaa siqqoo mandoorraa odeeffannetti dubartiin Shaashee jedhamtu mana ishee keessatti farsoo fi booka naquun bakka qubannaa fi aragalfii daldaltootaa ta'aa turte jirti. Farsoo fi booka qofa osoo hin taane nyaatas imaltoota gara ishee dhufaniif qopheessaa turuun ni himama. Daldaltoonni yeroo sana magaalaa Shaashamannee har'aa yeroo gahan iddoon bookaa fi farsoo itti unatan qabiyyee fi gosti kan yeroo sanaatiin gargar ta'us akka har'aa kana bakka hunda waan hin jirreef mana Shaashee deemna jedhu jedhama. Kanaaf moggaasni maqaa magaalaa Shaashamannee jechoota lama manaa fi dubartii maqaan ishee Shaashee jedhamturraa moggaafame. Amma seenaan lammataa namoonni akka gara magaalaa kanaa dhufanii daawwataniif holqi kun ragaa Shaashee baheera. Hawwata turizimii miidhagaa magaalaa Shaashamanneetti argamu. Harkaan qotee sirreessee dhalootaaf holqa kana kan dabarse goota tokkotu jira. Holqicha namni hojjete obbo Gammadaa Waayyisoo Baanataa jedhamu. Amma lubbuun boqotanis obbo Gammadaan ogummaa uumamaan qabaniin holqa nam-tolchee Dannabaa waggaa 21 oliif qotuun iddoo bashannanaa gochuun hawaasaaf dhiheessaniiru. Seenaa keessatti kaayoo isaaniif cichanii namoota galma gahan muraasa keessaa tokko obbo Gammadaadha. Namni hojii sa'aatii muraasaaf fuunifata isaan garuu waggoota 22 oliif biyyee lafaa qotaa quceetti baataa galma kana hojjetan. Kun hedduu haasa'amuu fi baatus qabsoo Maandeellaa fa'aa gadi miti. Holqa kana dargaggoonni akka oolmaa fi iddoo bashannanaatti itti kan fayyadamanidha. Keessa deemanii guutuu daawwachuuf ifaa kan barbaachisu ta'us daawwachiiftonni tirika qabatanii gamaa fi gamana
takka ammoo olii fi gad ibsaa nama daawwachiisu. Nutis ajab jennee kaameraa keenyaan hanga dandeenye fudhanne. Beekamtii argatus akka walqoota biraa keessummaan guutamee hin mul'atu. Haa ta'uutii akka hawwata turizimiitti qaamolee biyya keessaa fi biyya alaa garaagaraatiin yeroo adda addaatti ni daawwatama. Shaashamanneen magaalaa karra seensaa fi bahiinsa 5 qabdu karra 6ffaa ishees yeroo dhiyootti imaltootaaf banaa gochuuf carraaqaa kan jirtudha. Kunis sochii daldala magaalattii akkaan jabeessee jira. Baay'inni uummataa kumaatamaan lakkaa'amanitti tilmaamamu kan qabduu fi magaalaa sabaaf sablammoonni 26 ol lammiileen biyya alaatiis aadaa, duudhaa fi amantii ofii karaa nagaa fi tasgabbii qabuun geggeeffataa keessa jiraataa jiranidha. Magaalaa guddittii biyyattii Finfinneerraa kiiloomeetira 250 fi magaalaa guddoo naannoo Sidaamaa Hawaasaa irraa immoo kiiloomeetira 25 irratti argamti. Haati karra shananii magaalaan Shaashamannee erga hundooftee umrii waggaa 112 lakkoofsisaa kan jirtudha. Magaalaan Shaashamannee akka dhalattoota ishee keessa jiraataniin uummata naannawa magaalaa Shaashamannee fi imaltoota ishee keessa darbuun hojiiwwan daldalaa irratti bobba'aniin ijaaramtee irree fi humna har'a qabdu horatuu dandeessee jirti. Bara 1903 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundooftee fi magaalaa guddittii godina Arsii Lixaati. Maqaa har'aa kan gonfatte Shaashamanneen seenduubeewwan garaagaraatiin akka ta'e manguddoonni siqqoo mandoo fi hayyoonni ragaa bahu. Seenaan hundeeffama magaalattii sochii daldala kibba bahaa fi kibba dhiyaa Itoophiyaa akka ta'e seenatu hima. Kunis magaalattiin giddugala guddinaa fi siyaasaa akka taatuuf daandii saaqeera. Holqi kunis asitti argama. Holqi kun kutaa 36 harka namaatiin qotame lafa jalaa kan qabu yoo ta'u, ol dheerinni holqichaa meetira 150 ta'a. Kun ammoo raajii ilmi namaa hojjete jechuuf kan nama rakkisu ta'us dubbiin haqa aduun itti ife. Kutaan inni qabu sirna bulchiinsa gadaarraa hanga fuudhaaf heeruma Oromootti bakki kennamee fi kan dalagamedha. Abbaan gadaa, abbaan duulaa, miseensonni sirna gadaa hundi holqa kana keessaa iddoo qabu. Kana qofa osoo hin taane misirroonni fuudhaaf heerumaaf guyyaan gahe iddoo addaa isaaniif qophaa'e holqicha keessaa qabu. Kun ammoo holqi Dannabaa holqa namtolchee hanga ammaatti isa jalqabaa ta'uun adda isa taasisa. Akka jaarsolii fi abbootii gadaa siqqoo mandoorraa odeeffannetti dubartiin Shaashee jedhamtu mana ishee keessatti farsoo fi booka naquun bakka qubannaa fi aragalfii daldaltootaa ta'aa turte jirti. Farsoo fi booka qofa osoo hin taane nyaatas imaltoota gara ishee dhufaniif qopheessaa turu ni himama. Daldaltoonni yeroo sana magaalaa Shaashamannee har'aa yeroo gahan iddoon bookaa fi farsoo itti unatan qabiyyee fi gosti kan yeroo sanaatiin gargar ta'us akka har'aa kana bakka hunda waan hin jirreef mana Shaashee deemna jedhu jedhama. Kanaaf moggaasni maqaa magaalaa Shaashamannee jechoota lama manaa fi dubartii maqaan ishee Shaashee jedhamturraa moggaafame. Amma seenaan lammataa namoonni akka gara magaalaa kanaa dhufanii daawwataniif holqi kun ragaa Shaashee baheera. Hawwata turizimii miidhagaa magaalaa Shaashamanneetti argamu. Harkaan qotee sirreessee dhalootaaf holqa kana kan dabarse goota tokkotu jira. Holqicha namni hojjete obbo Gammadaa Waayyisoo Baanataa jedhamu. Amma lubbuun boqotaniis obbo Gammadaan ogummaa uumamaan qabaniin holqa namtolchee Dannabaa waggaa 21 oliif qotuun iddoo bashannanaa gochuun hawaasaaf dhiheessaniiru. Seenaa keessatti kaayoo isaaniif cichanii namoota galma gahan muraasa keessaa tokko obbo Gammadaadha. Namni hojii sa'aatii muraasaaf niifata isaan garuu waggoota 22 oliif biyyee lafaa qotaa quceetti baataa galma kana hojjetan. Kun hedduu haasa'amuu fi baatus qabsoo Maandeellaa fa'aa gadi miti. Holqa kana dargaggoonni akka oolmaa fi iddoo bashannanaatti itti kan fayyadamanidha. Keessa deemanii guutuu daawwachuuf ifaa kan barbaachisu ta'us daawwachiiftonni tirika qabatanii gamaa fi gamana takka ammoo olii fi gad ibsaa nama daawwachiisu. Nutis ajab jennee kaameraa keenyaan hanga dandeenyu fudhanne. Beekamtii argatus akka walqoota biraa keessummaan guutamee hin mul'atu. Haa ta'uutii akka hawwata turizimiitti qaamolee biyya keessaa fi biyya alaa garaagaraatiin yeroo adda addaatti ni daawwatama. Shaashamanneen magaalaa karra seensaa fi bahiinsa 5 qabdu karra 6ffaa ishees yeroo dhiyootti imaltootaaf banaa gochuuf carraaqaa kan jirtudha.
Kunis sochii daldala magaalattii akkaan jabeessee jira. Baay'inni uummataa kumaatamaan lakkaa'amanitti tilmaamamu kan qabduu fi magaalaa sabaaf sablammoonni 26 ol lammiileen biyya alaatiis aadaa, duudhaa fi amantii ofii karaa nagaa fi tasgabbii qabuun geggeeffataa keessa jiraataa jiranidha. Magaalaa guddittii biyyattii Finfinneerraa kiiloomeetira 250 fi magaalaa guddoo naannoo Sidaamaa Hawaasaa irraa immoo kiiloomeetira 25 irratti argamti. Kabajamtoota hordoftoota Obsaa Miidiyaa Sarviis qophiin holqa dannabaa irratti isinii qopheessine kanarraa kana fakkaata ture. yuutuubii keenya sabiskiraayib, laayik, koomentii gochuun nu hordofaan dhaamsa keenya. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.